alaamanni namaasaanni waati imaatiin qe'ee nagaa nageenni hin badhaadha. Baga dirree barnoota keenyaatti nagaan dhuftan. Kun baayoloojii kutaa 11 boqonnaa 5 enerjii tiraansfoormeeshin kan jedhudha. As jalatti sabtooppikii lama wajjin ilaallaa. Inni jalqabaa respiration jedha. Inni lammaffaa photosynthesis jedha. Egaa hanga xumuraatti nu wajjin turaa jechaa amma kallattumatti gara respiration yookaan afaan keenyaan gumamiinsa soorataa isa jedhutti deemna. Gumamiinsa soorataa kana beekuun dura waa tokko beekuu qabna. ATP maal akka ta'e fakkeenyaaf jalqabe beekuu qabna. Maqaan guutuun isaa adenosine triphosphate jedhama. Kana maqaa isaa guutummaan guututti yaadachuun isinirraan eegamu. Maaliif baayoloojistoonni hedduun already ATP jedhanii ni beeku waan ta'eef. Kanaafuu isinis yeroo fayyadamtan ATP jechuu dandeessu. ATP kana boqonnaa lamatti laaltanii jirtu. ATP'n kun waa sadirraa akka uumamu laaltanii jirtu. Inni tokko adeeninii kan qabate nitrogenous base isa kana jechuukooti. Inni tokko abbaa kaarboona 5 kan ta'e sukkaara isa kana jechuukooti. Fi foosfeetii ofirraa akka qabu boqonnaa lamatti ilaaltaniirtu. Molekiiloon ATP niikulootaayidootarratti kan dipendi ta'anii isarratti dipendi ta'anii maaliif caasuma sanarraa uumama waan ta'eef yeroo baay'ee immoo maal jedhanii ibsamu phosphorylated nucleotide jedhama. Phosphorylated nucleotide jechuun maal jechuudha? Foosfeetii lama yookaan lamaa ol kan ta'e isa kanarratti dabaluu jechuudha. Caasaa kanarratti foosfeetii lama yookaan lamaa ol ta'e dabaluu jechuudha. Lama yookaan lamaa ol ta'e dabaluu jechuudha. Dabaluun foosfeetii kanaa maali bu'aansaa maal fidaa kan jedhuu fi wayitatti daballu ATP kun already ATP jedhamu AMP jennaan. Maaliif foosfeetiin qabnu tokko waan ta'eef adenosine monophosphate jennaan. Isee kanaan jechuudha adenosine monophosphate jennaan. Wayita kana laalte immoo sadi qaba. Foosfarasii jechuun ishee kana jechuudha. Ishee kana sadi qaba. Tokko, lama, sadi. Isa lamaan kana dabaluuni anniisaa akka irratti kuufnuuf nu gargaara. Particularly ishee sadaffaa kana dabaluuni anniisaan akka achitti kuufamuuf nu gargaara jechuudha. Yeroo anniisaan nu barbaachise immoo isheen kun cabdee baati. Booda immoo yeroo anniisaan aduurraa dhufu immoo maaliif muummeen anniisaa aduudha waan ta'eef yeroo anniisaan aduurraa dhufu immoo isa sadaffaa kanarratti kuufama jechuudha. Akkuma istiraakcharii isaa laaltanii sadi qaba jenneerraa raayiboosugarii adiniin kan qabate nitrogenous base fi phosphate group qabaa jenneerra. Marsa isaa olaallee garuu fakkeenyaaf kuni jalqaba maal jedhama?
ATP dha. Maaliif fosfarasii 3 qaba, raayiboosii 1 qaba, adeeniinii qaba. Adeeniinii qaba. Yeroo anniisaan kun ammoo hojii biraatiif oolu isheen sadaffaa kun maal taati? Cabdeerraa baate. Wayita cabdeerraa baatu anniisaan achitti kuufame immoo gara hojii barbaadamee sana hojjechuuf deemaa jechuudha. Gara hojii barbaadamee sana hojjechuuf deemaa jechuudha. Anniisaan wayita aduurraa dhufu immoo deebi'ee isee kanarratti kuufamaa jechuudha. Boondii sadaffaa kanarratti kuufamaa. Marsi kun akkanumaan itti fufaa jechuudha. Marsi kun akkanumaan itti fufaa jechuudha. Kanaafu ATP'n anniisaa baattoodha. Anniisaa boondii sadaffaa kanarratti baatee gara hojiin barbaachiseef sanaaf geessa jechuudha. Akkamittiin baattuu ta'e maaltu maal waan qabuuf baattuu ta'e amala kana guutate kan jedhu yeroo itti aanu wajjin laalla. How is ATP adapted to its role as energy transfer molecule? Akkamittiin fudhatama argate kan jedhu kana jalqaba anniisaa daddabarsu jechuun maal akka jechuu ta'e ilaaluun nu gaafata jechuudha. Anniisaan aduu kallattumatti biqiltootaan yookaan organizimoota garaagaraatiin hin fayyadamnu. Fakkeenyaaf wayita pirootiiniin qaama keenya uuma yookaan ijaarsa qaamaatiif akkuma fayyada jenne sana fi mooleekuloonni biraa wayita ijaaramanii anniisaa barbaadu. Anniisaan kun immoo bifa ATPdhaan kan isaan dhaqqabu. Gulukoosiinis wayita uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf kana ATP jenneerra. Fosfarasii 3 qaba. Wayita gulukoosiin gubamiinsa soorataa gaggeessee gubatee gara oksijiinii fi gara kaarboon daayoksayidii fi gara bishaaniitti geeddaramu anniisaan keenya maal ta'a? Kan boondii sadaffaa irratti kuufame sun hin cabdi. Kana booda anniisaa hin cabde osoo hin taane dhiifama. Wayita gulukoosiin gubamiinsa soorataa gaggeessee gara kaarboon daayoksayidii fi gara hidroojiiniitti geeddaramu anniisichi boondii sadaffaa irratti kuufama. Iddoo kanarratti jechuudha. Boondii sadaffaa irratti kuufama. Wayita aminoo asiidiin walitti hidhate pirootiinii kennu anniisaa dabalataatu nu barbaachisa. Anniisaan kun ammoo ATP keessatti kan kuufame boondii sadaffaa irra kan jiru hin cabdi jechuudha. Anniisaan boondii kun egaa cabdiin dura anniisaa kennitii fi sana booda ATP'n ADP plus PI jennu isa kanatti boondii sadaffaa cabeera adenosine diphosphate kan jedhutti jijjiiramaa jechuudha. Sana booda gulukoosiin ammas hin gaggeessa ammas sadaffaa irratti kuufama. Sadaffaa irratti eega kuufameen booda aminoo asiidoonni wayita gara pirootiiniitti jijjiiramanii anniisaa barbaadu hin cabdi. Marsi kun ittuma fufaa jechuudha. Coupled reaction tokko irratti dippendi ta'a. Akkuma kuufameen gara hojii oola jechuu isaaniiti jechuudha. Kanarraa immoo phosphorylated nucleotide jechuun maal jechuudha akka ta'e fosfarasii tokko yookaan tokkoo ol fosfarasii lama yookaan lamaa ol itti dabaluu jechuudha. Wayita cabu immoo gara adenosine diphosphate fi anniisaan boondii sadaffaa irratti kuufame gara boondii biraatti akka darbu wajjin laallee jirra jechuudha. Adenosine triphosphatein wayita cabu erga bahee duuba phosphorylnucleate jedhama eeyyeen jedhama. Maaliif takka waan hafteef adenosine monophosphate miti. Adenosine diphosphate. Diphosphate takka qabdi eeyyee ammas phosphorylated taateerti garuu anniisa qabdi jechuu hin dandeenyu. Anniisaan boondii sadaffaa irratti kuufama waan ta'eef jechuudha. ATP'n hojii kanaaf akkamitti fudhatama argate kan jedhuufi inni tokko hamminni ittiin gadi dhiifamu
really small hamma xiqqaadhaan gadhiifamaa. Kanaaf seelii keessatti seenee gocha seeliin dhiyeessu kan sanaa fi gocha seeliin hojjetu sanaa fi anniisaa dhiyeessuudhaa fi isa gaariidha jechuudha. Inni lammaffaa immoo step by stepidhaan gadhiisa. Anniisaan kun step by stepidhaan gadhiifama. Al takkatti gadi dhiyeeffamu step by stepiin gadhiifama. Kanaafuu salphumatti seelii akka argatuuf gargaaruu godhaa jechuudha. Inni sadaffaa seelii keessa seenee salphumatti deemuu danda'a. Seelii keessa seenee salphumatti deemuu danda'a ATP'n kun jechuudha. Kanaafuu seelii keessa salphumatti hin bahu kunis faayidaa isa guddaadha jechuudha. Eenyu faadha wanti warroonni ATP barbaadan sana maali gochuudhaaf barbaadu kan jedhuuf ammoo fakkeenyaaf yeroo maakiroomoolekuuloonni uumaman pirootiiniin yeroo uumamu kaarboohayidireetiin faatiin isa kana yeroo kana anniisaa barbaadu. Anniisaa kana immoo seelular respiration yookaan gubamiinsa soorataa kanarraa argatu jechuudha. Kabira active transport plasma membrane akkuma kana dura boqonnaa afuriitti ilaaltanii active transportiin energy barbaada inni wanta takka from low concentration to high concentration against gradient concentration gradient geggeessuudhaaf barbaada jennee. Kanaaf hin barbaachis. Kabira kontoofachuu maashaalee keenya maashaan keenya yeroo kontoofachuu fi diriirfatu kana barbaada. Kan biraa yeroo nerviin qaama keenya keessa dhaamsa dabarsu anniisaa barbaada. Anniisaa kana dhiyeessaa fi kan biraa jalqabaayyuu gubamiinsi soorataa geggeeffamuudhaa fi anniisaa barbaada. Anniisaa kana respiration kanaafis ATP kanatu barbaachisa. ATP'n kun faayidaa guddaa qaba. Akkamitti uumama ATP'n kun akkamitti uumama? Erga kana fayyadu taate erga hojii garaa kana oolchuudhaaf gargaaru taate akkamitti immoo seelii keessatti uumama ATP'n kun kan jedhu marsaa lammaffaa wajjin laallaa nu duuka bu'a.